مقابر هذا جيجيرون برباچي سو أديس ما خلاص addisiidha baarakallahu fiikum ulfaadha galatooma barumsa irratti ulfaadha jabaadhu siin jechuudha barbaanna wanti nuti jechuu barbaannu kanuma akka barumsa irratti jabaattu asumaan ijoollee jala keessa riikardii gootaniif ergaa tokko isinii dabarsa yeroo riikardii gootanii viidiyoo gadhiistanii sagalee shahaadaadha hin balleessinaa billaahi alaykum taasiira kan qabuyyuu sanidha maal godha sin nashidaa yoo feetan baakgiraawundi nashidaa taasiira bakka arabiffaan qabsiisame sagaleen haa jiraatu isiniin jedha cal jettaniidhuma wanni faayidaa takka hin qabu gadhiisuun keessan jechuudha namni illee haa dhaga'u shahaadaa akkamitti akka qabatamu kan hin beekne illee hedduu jira taasiira illee namarratti godha jechuudha jazaakumullahu khairan isinitti dheeressu tufaa ustaa sagantaa keessan barumsa irratti adaraa bileetti kiyya ishee ustaazne sii dhaamane adaraa barumsa gareen isoo jiraate dhuunfaadhaanis bakka itti baratamu yoo jiraate akka baratu jechuudha keessaan ustaaza waliinis ta'uu kun obboloonni hin jiru keessaan nu dubbisti inshallah nasraa tayyatu tana taamman seense tana dubbisina mucayyoo an seensite kana nasraa tayyatu tana dubbisiini Follow godile nasratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii Gashaa hojiraate ajaba barakallahu fiikum. Namoota gaaffii qabaniif wannaa kennina usafaraat akka qosi. Ayya yeroo kun jiru yaa'e akkasuma galee haa ta'u dheetini. Ishitti ufa. Bood. Hayyee tole. Hayyee tole nasra follow godhiiti inshallah wanna jedhan abdii insensiftanii yeroo takka namoota wannaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمري ربي سنا عليه رسولي. أيه بركات داتيتكو دي فما نقول هندوم تكيسا وري مشايخ شيخ صابر اللين شيخ آدم أبو موسى هندوم تكيساني تكو سينا موترا دبي ففورة جريتي بارك الله فيك. نصر عندكتين مجيوتنا نصر عندكتين. وام مجانغا فتو السفرهان نموت شهاد كبستاني قتني كجدي. Nuti maal akkam goona isaa nuti jala deemnee tokko tokkooni mana isaatitti dhaqnee barsiifnaa miti. Nuti waan nurra jiru garee uumnee gareedhaan kootu baradhu jechuunidha. Namoota akka tasaa shahaadaa qabatee olii gad deddeemu kan mana banatee ta'ee deemu nuti takka deeggarreen beeknu lolaanii turree hin beeka warri nu hordofanii lolaanii turree jechuudha. Kanaafuu garee shahaadaadhaa akkuma kana kun akkuma namatti kennine kana namatti kennaa akkasitti deemna. Kanaafuu horataa sabaadhaa wanna tubachuu qabdu isa kanaadha. Namatti bakka inni jirutti jala deddeemnee achitti bakka sanitti arginaadhaa miti. Achitti jala deddeemneetiin to'annaa miti. Akkamitti to'anna namni shahaadaa mucayyoon tun amma isiin beeknu isiin dura. Akkamitti to'anna bakka isiin jirtu jala deddeemne. Bakkuma gareen humna zuumiin jira keessatti barachuu qabdi. Namoota beektu ati fidiiti yoo beektee namni muslima atuu garee shahaadaati bifa kanaan. Shahaadaa nama akka ijoolleen sun baratanii fidiiti garee keessa galchi ijoollee garee qaban jala seensisi akka baratan godhisiin jechuu barbaade. Tayyib garanaa deebina gaafii lammaffaadhaa eenyutti kennina reesini qubsitti jirta? Jiru. Okay gaafii qabda gaafii kan kallattiidhaan dhiyeessi. Gaafin qabu. الله أكبر. مركا تبلا جسوا جرتني يا جماعة قام أنا تسينسي ساقلا سنة تري ساتكا. نمني غافي كم نيتن غافي كتير ساكنا غافتن. لكم سادا كنا في نموت غافي بريفتي سين غافي شدون دو غافي. لكم سجى بريسا تولي لكم سجى بريسا كنو سيني كني لكم. غافي لين غافتمي نمبر جرو غافتمي أما غافي رجع جان غافي ما غافتمي نمبر جرو بر لينغ تللي متسيتوري. Yoo kan akka saagoo nu safarhaan santurra khayrii qaba akkanatti fakkaatti ana irra deebi'uu taati kana ammallee booddee sanuma irra deebi'uu ta'a amma gaafiin hedduun namni gaafatu amma duraa yoo namni gaafatee dhihoo barreessinee lafaa qabnu taati. Sunillee silaa bareedaadhuma dingata namoonni irra gaafachuu barbaadan namoota keenya yoo deebiin khayrii gaarii jenna. Gaaffiin barraa'ee lafaa jiru mungkin namoonni yeroo sana gaafatan amma jiraachuu dhiisuun isaanii mala. Warra irra waan seensisaa obsaa warri jala jirta warri modeetaraa obsaatiin. Warri amma waamamanii gaaffii warri amma waamichaa waamne akka warri mangadii isaanii gaafatan osoo hin taane sana yeroo biraa rakkoo kennuu dandeenya dheeyyaadha. Waan hin gadda gaafatame karaa kana garuu waamamanii dhufan waan ta'eef qopheeffatanii qophaa'anii dhufaa jiru jedhee waan hin yaaduufi
akka tasaan dhufne waan ta'eef osoo gaafatame waan jedhu itti ilaallee namoonni daddafanii gaafachuu baatan gaaffii daayirektii qaban ta'an akkuma Ustaaz Abuu Ayman jedhani itti deebina kan isaanitti jechuudha inshallah. Abuu Ayman daqiiqaa 10 qofa naa kennaa ture waan isaan jedhaa akka walitti qabu. Faayidaan qabne yoo taate isa keessanii dhufna. Jazaakumullahu khairan. Nama bakka lama naan bisaamee namoota jiran kana nama tokko hin buusa namoota manatti ulfaatu. Asaan tittifuuf gaaffii kan kee. Asanti. Okay. Eenyuun buusaa jamaa namni hundinatti ulfaateeti mee. Ambuu jalaan bu'a ustaad anoo. Waa isa jaasi buuse. Naffi fasantiin waa buusaa rakkoon tokko maaltu jira sa? Okay. Tamam. Namni biraa Mustafa Tayyib Mustafa Amboo. Namoota biraallee namoota lakkoofsa jaha guutuun keessan ol seentaniin dubbattani yoo asaanti yoo jiraate dubbadhu Mustafaatti fuufi. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu keessan nagaadhaa jamaa? Nagaadha alhamdulillah. Miidiyaa fana nagaadha alhamdulillah. Sagaleen koo jira? Jira alhamdulillah baga jiraate Mustafa ko itti buu gaafii yoo qabaatte gaafii qofa qaxxitaa gaafadhu mee daqiiqaa 10 qofa qabna waan ta'eef. Waayee inni jechuu barbaade fara bal'isanii xiyyeeffannoo keessattuu ijoollee gara shaadaatti dhufan jechuun kan akka keenyaatu hin taane kan xiqqoo ishin jajjabaan hedduu jiru. Iddoon akkamii sadarkaa irraan jiru sadarkaa akka Finfinnee akka Buraayyuu faatu hin taane kun akka naannoo jirru kanaatti namoota shaadaa qaqqabatan hedduun jiru faffaca'anii garuu abbummaa akka Finfinnee sana to'annoo lagas maraa jiru waan ta'eef namni tokko shaadaa qabatee yoo baay'eedhuma hordoffiin godhamee fi barumsa barate irra gaariidha. Akkuma isinii kanaan dura jechaas turtanii miidiyaa irratti wal falmii yookiin laayivii bantanii akkasiin godhina waan jedhame sana hundaa'anii ji'a shammoo ji'a ja'a arganni jechuudha laayivii banuu akkasii. Sanaaf sarratti utuu nu xiyyeeffatame gaariidha ani isiniin jedha. Jazaakumullahu khairan hunda keessan hedduu jaaladha. اللي هي بارك الله ربي بارك الله فيك ربي بركاته يقول لك يا دنا تفكات استاذ رب استاذ فرحان هندك السنه كس يا دنا تفكاتا وان شاء الله ومفعول درت يا ربي هم نواكنا دي مو اكن انو تي اكا غدينا تغبونه وجچون انو ما يانا لكن هم نيكينيا كسلا چنگيني فول درت ان شاء الله انو تركافنا وني يروتا كانغو تمنجرو كن يادا تولد غافي نمني كبدن غافي وانا كان بلسي تغرين شادا وان جتن دوبتن كن اما yaada ciminaati kan Mustafaan kenne dhugaadha wama nutilleen kaayyoo keenya keessaa qabna. Tayyib tamaam. Kun eenyu saka kaaf ka jiru kan Mustafaa tole si buusame jechuudha. Mustafaan beektanii nama gaariidhaan ijoollee islaamaa qabattee gad dhaabbattee baratte keessaayi Rabbiin barakaa si haa godhu. Hayyee tole kaaf ka jettu dubbadhu daddafi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin kiyya gareen shahaadaa kana nama shahaadaa qabsiisus ta'ee kaawwanuma nama muslimaatu iddoo itti barsiisu qabaati. Gaaffiin kiyya kana jechuun barumsi nama muslimaa kaanuun barbaachisa waan ta'eef iddoo itti namni baratu jira jechuu barbaadeeti. Hayyee. Isa kana wanna gaafi masannin keessa jira Ustaaz Farhaan irra hedduun gaafiin kuni kuni ni jira kun gaafi qajeelaadha kuni ni jira kun nama shahaadaa qabate kamiyyuu bakka sanni akka seensisu akka seenuu ni goona laakiin galiin isaadha tasa ta'eetiin akka tasaa shahaadaa kuma qabateen deemu ni jiraata yookaan barachuu jibbee ka deemu jiraata isa sana ammoo akkaataan qabne itti seensifnu hin jiru laakiin namoota barachuu danda'anii fi nama kamiyyuu gaafa shahaadaa qabatu bakka barumsaa seenii waa baradhu kan jedhu dhaamsanii goonaa fi dabalataan bakka itti baratu jira akkasii tole. Hayyee tole asaanti jirta? Asirratti akka deebi'anii kaasneef ustaaz waa'ee barumsaadha beezillah
dirqama garee shaadaa ta'uu qabu barumsi nuti nu biratti dingata amantaa lamaan illee gaaffii jalqabaniif illee deebii deebisuu dandeenya shubaatti uumamaa deemu illee nu gaafatan jechuudhumaaf garee gara kana ekelee deemaa jenna malee bakka fedhettuu garee kamuu seenanii barannaan barumsa diinii islaamaa akka baratan barbaanna inshallah ta'ala waan barumsaatti wal qabatee kanuma dhawtoo dabalamee ka'u baatee gaaffii wal fakkaatu ulfaadhu galatoomu bilisa kiyya. Ayye asanti irraa fuunee erga sanii gara Ustaaz Arab jedhan sanii yoo deemne malee waluma qabate sanii gartee wama keessanii haala hin jiru. Hayyatoo warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kiyya xiqqoo kana maatirraan addaa hin gaafadhaallee ofumaa deebisaallee jechuudha. Yoo naa eeyyamtanii sadarkaa tokkoffaa irratti garee shahaadaa qabsiisa malee jala deemee hin barsiisuu jedhama. Ofirraan beeka hin barsiisa fakkeenyaaf karaa zuumiitiin sagaleen kiyyan dhagamami. Ni dhagama dubbadhu. Karaa zuumiitiin akka barannu ustaazallee nuu kaanii amiirallee nuu kaanii nu hordofaallee turanii ragaa baha. Ofii keenyaaf karaa zuumiitiin dafee xiqqoo isii namaaf hin deemu jennaan fakkeenyaaf iimoo deemee iimootti qara'ee iimoo irratti buusee jechuu gama kooti. Maaliif jennaani ustaazonni shahaadaa qabsiisanii ammallee asirratti wangeelaaf quraana wal bira qabaniiti haasaa oolan waan ta'eef isaan namuma kennanii akka namni deemee baratu godha akka baratu immoo abbaadha. Dhugaa dubbachuuf nuti amantii islaamaa yoo qabannu namaaf jennee miti ka qabannu fakkeenyaaf ustaaz Farahaan fakkeenya guddaa nu ta'uu danda'an nama daaqoonii turanii nama tajaajila amantaa mana amantaa ortodoksii turanii waan nu fedhallee ta'e nama amantii isaanirraa achi hin jenne isaanumayyuu fakkeenya godhachuu dandeenya jechuudha. Akkasitti rabbiif jecha amantaa kanan qabanne yoo taane komachuu osoo hin taane bakka barbaanne deemnee karaa iimootiin karaa ta'een deemnee quraana keenya qara'uu sirriitti dandeenya. Gara biraatillee immoo tarii isin jechuu dhabuu danda'an ol seenaniillee isin gaafachuu danda'an sheemiin qabuu danda'a garuu namoonni tokko istaazuma ta'anii garee shahaadaa hin deemnu kanaan jedhan jiran. Isaanillee rankaatiin deebi'anuma isinii deebisa maaliif jennaan fakkeenyaaf isin ergattanii yeroo ol seentanitti siistama isaanii wangeelaaf quraana dubbisanii wal bira qabaa warra amantaa biraatiin wal morman kana waan sirriitti isin keessa seentanii waan hin beekneef yeroo sanirra dalagaa waan jiranii fi yeroon isaanii akka dhumanneef malee jibbansa keessanii qabanii garee shahaadaa nama hin jibbu kanuma lama inshallah baay'ee isin jaaladha garee shahaadaa jabaadhaatti nuuf sababa keessan ibiddarraatii deebinee isinin jenna. Rabbiin barakaa si haa godhu. Hayyee ya jamaa Ustaaz Farhaan azaan teela agalatomtu akka kullu baasaa jiranatti hin fakkaatan. Gara Ustaaz Arabitti deebinee Ustaaz Abbaa Caaliin gaafattanii. Ustaaz Arabatuun gahin Ustaaz Awwal. Eeywa. Waan isheen asirratti waa jedhu laata dhiifama waan yaadachiste wayii jira Ustaaz komii wayiitu jira dubbii isheen dubbatte keessaati kan kana durallee naga qabe wayii jira. Maaliif Ustaaz Farhaaniif awwalii garee keessatti nun barsiisanii komeen jedhu ka'ee jira kana dura bakka ta'e mana wayiitti dhaga'ee jira. Isaan asuma irratti nama garee shahaadaa qabsiisuu beekamtii barbaacha malee dhufanii keessaan nun barsiisanii. Buleettii kiyya obboleessa kiyya. Wallahi gurra kiyyaan dhaga'an. Jarra sumra ta'anii malee kan dhufee tiiktookii akka dubbatu argeera ka keessaan illee sagalee naqqabee jira. Anarraa maal fuutasa? Ana sirratti barsiisee shahaadaa qabsiisnaan ustaaza si qaxarra malee nu keessa dhufnee namoota barsiisuu sin barsiisuu hin dandeenyu. Nama isinii keenya bakka isinii keenya asirra kan teenyu yeroo keenya hojii keenya irraati dhiifnee barsiisnaa isa keessaa immoo nama nu gargaaru kenna malee asirra taa'aa keessaan taa'aa maal nyaannee maal dhugnee ijoollee keenya maalitti guddifannasa. Kanaafuu barumsa keessan argannaan barumsa keessan barbaada gaaffii dhuunfaa yoo qabaattan nu gaafadhaa malee dirqama Farhaaniif awwal Abu Aymanii fi Ustaaz Abu Xalahaan warroonni afaan abbaan caalii keessaan dhufanii isin barsiisuun dirqama dhaamiti. Nuun nama isinii goone nama bakka nurraa bu'u diinii islaamaa nama barsiisuu isinii goona malee nuun dirqama Farhaanii fi awwaliin achitti arguudhaa hin qabdanii garee keessatti. Namoonni baay'ee nuti achitti barsiisan seena gaafa achi dhaban immoo dhiisanii deemanii dhiiraa haa ta'u dubara beekumsa irraa argannaan taati baradhaa malee Farhaaniif awwaliin achi keessaan hin eeginaa isiniin jechuudha barbaada. Jazakumullahu khairan. Dhugaadha duriin barsiisna amma garuu nuti cime hojii faana maatii faana nuti cime waan ta'eef. Asirratti gadi bu'uu barbaada. Dhiifama illee naa godha gadi bu'uu barbaadaallee ija na folchaa bee.
isinirrallee beekee osoo hin ta'in namni haga keessan chaalenjii fudhatu hin jiru. Maaliif jennaani fakkeenyaaf ijoolleen amantaa keenya maa tuxxan jedhanii isin arrabsoo san fudhataa liqimsaa jeeqaa isin jeeqaa. Kanaafuu waan guddaarra jirtan jechumaaf kanuma. Naa galatoomni ulfaadhu inshaallah. Shukran galatoomni jazaakillahu khair. Kune gara Ustaz Arabi gaafilee nu dubbisaniiti gara sanitti adeemnu Ustaz Farhan. Gaafii kan kudursa gaafii. Abbaa caalirraa gaafii fuudha. Eeyyee. Gaafiin ankoodha. Amma 3-4 ta'uu danda'a. Akkin jedhu inni calqabaadha. Garee shahaadaa kana keessa namni takka garee shahaadaa jechuun fakkeenyaaf koree qaba, hoogganaa qaba, sadarkaan kan jiru. Yeroota kana keessa namni takka mallaqni bu'eef, namni sin takka mallaqa buustaniif jira tokko. Namni sin takka tokkoffaas haa ta'u yookiin niitii lammaffaas haa ta'u asallamsiisennaan asallamsiiftanii kaatanii warra garee shahaadaa kanatti nama heerumsiiftan yookiin fuutan ni jira. Lama garee shahaadaa kana keessatti warroota sadarkaan jiran kana namni sin kana dura mindaa kaffalaafi jirtan ijoollee kanarraa sassaabdanii yookiin ni jira. Mee kana sadan sirriitti naa deebisa raggataati. Kolfaaf dadhabe Ustaz Farhan siireesii ta'ee ta'an ammoo siireesii ta'uu hin dandeenye. Waliigalatti ijoollee asallamsiiftanii qabuutan jiraa akka jedhu santu na kolfisiise. Ijoollee asallamsiisnee gidduu kana garee shahaadaa kanumatti waa halle jechaa jiru beektu ol seen sheer itti gonan dhufuu didanii. Mee asuma jala taa'anii yookiin idduma jiran taa'anii dhaggeeffatanii yeroo hunda wanti namoonni kaasan waa'ee kanaati waan ta'e dhufanii yoo gaafachuu sodaatan nan gaafadha bakka isaanii bu'ee jedheen. Okay, namni garee shahaadaatiif namni qarshii buuftaniif jedhu nutu qarshii hin qabnu. Akkuma deeggarta isiniin jedhe nuyi shabakaan yeroo 20 nu darbataa 20 ol nu deebisu birrii namaa kafalti nuun jetti jiru. Maal garee shahaadaa takkaa namaa tokkoof mindaa kafaleen beeku. Warra hojjetuuf nama islaamatti dhufeefi miti warra hojjetu garee shahaadaa ijoolleen akka hundattu da'awaa kana irratti bobba'an nama 50 irraa 60 70 gahan ijoollee waliigalaadha jechuudha. Ijoollee kanaaf nama tokkichaaf nama tokko shabakaayyuu binneetiin hin beeknu taak namoonni kun nama fedha ofiitiin dhufaniitiin hojjetanii. Lammaffaadha osoo sila kan kafallu taate sila Abdii Muusaatiif kafalla. Abdii Muusaadhaati. Abdii Muusaadhaa hojii dhabee aga taa'u san jechuudha. Silaa rakkatee akka ta'u dhabee waan nyaatu dhabee silaasi akka ta'e biyyatti hin galu hojii dhabee jechuudha. Nuti qarshii kafallullee hin qabnu ufii keenyaayyuu waan nyaannu daraganneetiin olii gabbanneetiin jiraanna eessaa fuuneetiin namaaf kafalla birrii eessaa fuuneetiin namoo eessarra fuunee namaaf kafalla takka. Kamu fuda asallamsiiftanii fuutan ka jedhu na kolfisiise asallamsiifnee miti ta nu jala jirtu yoo ta nu jala jirtu yaa rabbi nu gargaari jedhaattiin akkasumatti horachuu jirra nu maal gochuu asallamsiifneetiin wassalaamu alaikum garasitti tamiin fuune isaa duuba yoo fuunee jiraatte dhufteetiin dubbachuu dandeessi kaasuun intaati namana lammaffaa sullaati bakka isiin jirtullee hin beeknuti namni yaa jamaa'a namoota wannaati miti nuti namoota akkasiiti miti namni asirra jirullee namoota wannaati miti isin galtee namoota waan akkasiidhaatiif dhufeedha miti. Maal ijoolleen islaamaa dhabamtee jennaan ijoollee asallamsiisanii fuudhammoo nagaa qabdan isin fayyaan keessan hin deennaachu salaamnaachu. Maal jettan abuutaan hawaarrat dabalaatti gara gaafii haceenu. Lakki pointiin kun seeraan ibsamu wanti ijoollee asallamtee. Ani seeraan dubbachuu barbaada sanarratti inshallah gadi qabee dubbadhu. Ayyee dubbadhaa mee isin nana hojjetanii ani na kolfisiise ani yeroo jalqabaatiif dhaga'uu kiyya wallah. Hin dhageenye takkaani dubbadhaa yalla. واصل فرحان takkatti tanaan jidduu buusaa min daakanuu fi miti
خاسيلا دلقر جراتي من دا فرطو مانو وچجاني دلقر رارياني خاغرتي من دا دبيو هدو يچو برباد وقال جزاكم الله خيرا በነገራችን ላይ ጆሌ እስላማት ዱፍቴ አሰለም ሲፉቹን ከበጃዳ መሌት ቀኛሚቲ ኦሶደን ዳሜ ከነስሪት ጀለቡራቲ በራ ጆሌ እስላማት ዱፍቴ አሰለም ሲሰኒ በርሲፈተኒ ሃዳ መናው ፊጎረቹን ሼፍሌ ከበጃ ኑፍሌ ከበጃ መሌ ጥቄኛን ቀብዱ ጆሌ እስላማት ዱፍቴ ከበጃ ቀብዲ ላኪን ወንን ጀለሙረ ኢስኒትም yoo ijoollee gaafa shaadaa qabsiisne ekelee keessaan dubbisi ekelee bira dhaqe jenne ijoollee barsiistu fi ijoollee gareetti jara dabaltu ta'e malee namni tokko dhaqee assalaamu alaykum jedhee dubaraan gaafate jiraannaan dhufe nu qasasuu danda'a. Dubartoota shaadaa qabsiisne keessaati nama tokkoon asirra qabsiisne asirraa buune assalaamu alaykum guyyaa tokko keessaan jedhee yoo gaafanne taate dhuftee asirra nu qasasuu dandeessi. Salamataayyuun gaafa nu dhaqne maaliif jennaan asirratti nuti shaadaa qabsiisne nama keessaa ittiin dubbatan asuma rakkinneef waan ta'eef dhaqnee ittiin dubbadhaa jennaan ijoolleen as jala jiran jara kan caale garee gashuuf osoo lamataa gaafatan namni kana godhe tokko hin jiru saniifuu waan akkasii yaadamullee yaadameedhaan beeku yoo rabbi gara fuulduraatti fide immoo inshaallah lammaffaa osoo hin taane arfaffaas dabalannee amma afurittoo fuunes kabaja malee waa takkaadhaa miti garuu ammaaf yaada akkasii hin qabnu goonees hin beeknu jechuudha barbaada galatooma. Ani sabiraal ta'e kana wal qabate ani se waan Ustaz Farhan qabxii bareedaa kaasanii seeman dubbachuudhaaf ture tokkoffaa irratti gaaffii Ustaz Mahammad biraa maka'ee Abbaa Caalii biraa maka'ee bifa lama ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa dubartii kaafiraa tokko yookaan kotusin fuudha jedhanii ababbalanii islaamummaa qabsiisuudha jechuudha yoo ta'e wanta akkasii kun hin argamne sin argamus gara fuulduraattis garuu dubartii tokko shamarri tokko shahaadaa qabattee islaamummaatti dhuftee jennaan hiya muslima wanti muslima kamiif ta'u isheedhaafis hin ta'a wanti muslima kamirratti ta'u isheerrattis dirqamuudha waan ta'eef qaama keenya muslimaati waan ta'eef ishee fuuchuunis ishee rumsiisuunis akka qaama muslimaa tokkotti ilaalamti malee akka harmaa tokkotti hin ilaalamtu waan ta'eef yoo fuudhamteyyuu aybii wayii miti waama dirqamuma jirudha waan ta'eefi akkasitti hubatamuun isaa dirqamadha jechuu barbaade jazakum. Ishee kana irratti soon xumurii isaasa wallee dhufachi footee dingata qabxee ati kaaste eegis shaadaatti dhufani dingata yoo walii amriin qaban ta'e jarri kuni wanta fuusistaniitu minaan waan jedhan kana irratti Abu Talaan xiqqoo mana yaadachiise gaaffii Ustaaz Abbaa Caalin gaafatan irratti walii amroon qabaati yoo dingata qaadiinis namni barbaadame daruura ta'e qofa dingata namni yoo isheedhaan walii galee fuuchuudhaa dhufe nikaadhaaf yoo gaafatan meebi kana gidduutti galuu dandeenya nama tokko lama nan yaadadha waan kana achi nuti aqee walii amrii barbaadde waan barbaadne qaadii bira deemi jennee yeroo ammaa kanatti tasumaayyuu didaa jirraayyuu garuu yoo dhabame bakka seentu dhabne yoo goone illee maa miti jechuudha maaliif obboleettii keenya muslimaati erga islaamummaa dhuftee barattee erga turte malee sanaaf dhufteedhaa miti nama akkasiillee nu qunnamee beeku nama muraasa qofa jechuudha waggaa tokko booddee dhufanii situ shaadaa nu qabsiise nama sana wuu yaadannu nuti sintu shaadaa nu qabsiise akkamitti heerumuu qabna jedhanii gaaffii nu gaafataniif yoo deebifne malee takkaa hordofneeni har'uma qabatanii har'a ji'a kana waggaa tokko booddee dhufanii warra nu gaafatantu jiru jechuudha wallahu ta'ala alam ustaaza wal waan jedhanii gara sagantaatti deeman natti tola barakallahu fiikum. Aye barakallahu fiikum ani wallahi nu kol fe dechu difa malee na godhaate ani takka nageenyen takka waan wantoota amma jedhamu kana waan gaafatamu kana keessa kun ana faarawa gaafii ala kulli halin baga gaafatani baga sini deebi'ee jechu warra gaafatisanii osoo silaarra dhufanii dasna jedha dhufe warroonni duraan mana baratanii haasawan kunneen osoo dhufanii gaariidha kun maaliif akka gaafatamanillee hin beeku maaf akka gaafatanillee naaf hin galle baga ijoollee islaamummaatti yoo dhufte yoo sallamteetiin jette eega islaamummaatti dhufte qaama muslimaati nuti ammoo ni qabnaaf yoo fuudhu yoo baanne yoo dargaggeessi muslima baay'ee jira fuudhaa jennaan ammallee fuudhaa namni haa fuudhu maali ka heerumtullee heerumtu islaamummaa eega qabataniin booda waggaa tokko waggaa lama namni waa wal caalu hin qabu waliigalatti kana deebisanii jiran tanumaan biraa dabarru amma Ustaaz Farhaan kaafirri deebisanii barbaadanii silaawu
Silaa kaafirri deebisee akka jara nyaatu barbaadan hin jedhe malee. Maal beekani waan isaan gochuu barbaadan. Na ajaa'ibsiise malee ani ka keenyaadha suni laafaadha. Santu na ajaa'ibsiise. Hayyee tole ustaaz Arab osoo nu dubbisanii ustaaz Farhaan deebisaa deemnee ergasanii yoo xumurre isa kana yoo xumurre osoo gaafii biraa yoo qabaatan yoo ta'e. Sa'aatii gubuu ta'uu jira akka kanatti. Boontuu Raanii fi Ibnu Hasan illee waan jedhan hoo jiraate keessumsiisaati inshaallah akkatti deebina warra galee dhufne jechuudha wayyuure. Sa'aatii bilaashatti fixuu jirra waan ta'eef osoo sila akkas goone gaariidha. Beetu osoo gaafii haarawaa yoo qabaatte gaafii qofa gaafadhuuti. Zalaaqima gaafadhu qaxxita gaafadhu liigatti wala yamiin wala yasaa maafi. إيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى جلالته قافين كو واي صلاة الرتيف كنا قرأ خدمات ندى صلاة بكا يروحان التراكينا وشاني لا قافي قافت دا يجاجرو كنا متي قافين قافي قويا برا قافت تساسم بيتو تينيا قافي نتي قافت دا جنة دا سلاكو سجاوني بريسا جرتن غري شادا روان قافي اسلام مادا يقبافي بنو تاتي ميتي وان غري شادا بلي سيري نمني كيكو بربادو قافت شجرا ربين خير سيقول إن شاء الله قويا برا دفتاتو ليه يوكم بروفا سرافونا بودا فإن شاء الله تولي ربي بركة سيقول هاي تولي راني غافي كو قبات غافي كو فتفوفي وان براوان تكولي قد لا يمين ولا يسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الفاتحة قالتهما إيشين كيكون عند الدراما أستاذكي. Indan dama dukkanu raka si wan kamnu raga ko fere fatta nuti gare shahada raga ko bajen namale nuti dukkanu raka si non rate bi raga ko fere fatta ko Ustaz Awwal nama kana hana barban anti ya nama kana tin fara dukkanu raka si dafi. Wanti sinqee kun jiru jechuma afan jedhe akka kiyyaatti erga dhaggeeffatanii kabajamoo ulfaadhaa hundi keessanoo garuu ani akka faallaatti wanneen an qabu yoo jiraate waan ofii kiyyaa qaama waamu yeroo hedduu in argitan ustaazi kiyyaa wal qasim yeroo hunda naqunnamu keessaa waggoota dheeraa garee shaahadaa hordofu keessaa ijoollee islaamummaa irra dhufan keessaa shamarroota hedduu natti dhiyeedhee hamma irraa fagaachuun eegale baqachuun eegale sodaachuun eegale an akka kiyyaatti sababni isaa maali? Qeeqaan qabu yoo jiraate ijoollee shamarran asirratti shahadaa qabattu tokko utoo danda'ame viidiyoo bahii akkana ta'ii jettanii yeroo isin viidiyoo baatee shahadaa qabattee mul'attee Allahu akbar jedhanii ho'isanii maal jedhanii sana ijoolleen dhiiraa nafuusisaa akkana ta'aa jedhanii koomentiidhaan barreessu hin arganiini bareeduma sii fi fokkuma sii adda baafatanii keessaan dhaqanii itti dubbisan sanaan booda mucaan sun barnoota sii irratti fokusiin gootu islaamummaa dhufte kana barnoota irratti hin jabaattu dhuftee markaza keessa galteellee waa lama fudhattee dhufti gar tokkoon onnee tokkoon dhiira fudhattee dhufti gar tokkoon immoo barnoota jettee dhufti barnoota sana irratti fokusiin gootu gaafa torbee tokkoo rakkattee waa hunda barsiiftanii cinqamtanii jettanii kaatan maal taati barnoota kanarraa dhaabbatti. Yookiin isiin maaliin ta'a akkanan ta'a jettuu argite dhuftee natti boosuun arga maalii jedhee duubatti takattalee gaafan gaafadhu maanni isiin rakkoon gurbaa isiin jaallattu sanaan yookiin gurbaa isiin walitti dhufte sanaan adda baate ol baatee waa'ee islaamummaa yookiin waan biraa arrabsitii isiidhaa asirra baatee hurgufamtiin arga tokko lammaffaan immoo waan ittiin jirtu barnoota sana dhiiftee juuza tokko fa'i barattee waan isiin keessa jirtu sanaan gorsee waan meeqa godhee ka'ee deebitee maatii kiyya maaloo kiyya maallaqa kiyyattee isiidhaa dhiiftee kafarteen arga. Kanaafuu otoo danda'ameen akka kiyyaatti akka raaniitti dhiifama isin caala hin beeku dubartuma ol baatee kaatee shaahadaa qabattu kan otoo kaameraa toon banatiin itoo shaahadaa qabsiiftanidha akka kiyyaatti. Maaliifi akka isiin barnoota isii irratti namni tokko isii hin argine barnoota isii irratti akka isiin jabaattee barnootatti fokus akka gootutti jechuudha. Kanaafuu ho'isaanii fi maal jedhanii bakka kennamuuf sun otoo dhaabbatee jechuu kooti dhiifama naa godhanaaf kolchaa waan kanaan waan miidhamee beekuuf. Okay, Ustaz Farhaan waan jettan qabdanii moo isii tana naa dhiiftan?
Sagaleen keessan hin jiru moo Abu Talhaadha? Haa kenninu Abu Talhaani afaan dubbachuuf ta'u Boodatti jedha inshallah sin jedhaati. Boodarra jenna. Isin waan bira isin eeggatu. Abu Talhaa irra dubbadhaame. Namuu sodaate bakka ta'e. Baay'ee tana ani haa dubbadhu mee ani haa dubbadhu. Gaafiin jajjaba kallattiin ustaaza waluma laallatti. Baay'ee tama raadii teenya gaafii ati jette sirriidha. Garuu waa'ee ijoollee viidiyoo baasuutti wal qabatee wanni viidiyoo baafnuuf waa lama waan isaadha wanni waan kan garanaa gara silaalleeti wanni irratti waan san takka hojjennu sababni isaa tokko namoonni sobaan uumamni kunniin namoonni garagaraadha akka sobaniitiin amantaadhaan hin taphannee fi saba saniif jecha amma sammuu amantummaan akka jiraatuuf akka amma kuffaarri godhan kuffaarri beektee yeroo garii ijoollee maqaa muslimaadhaa itti baasanii Khadiijaa jedhanii fidaniitiin Yesuusiin gooftaa fudhattee jedhan. Nuti ammoo mul'inatti yoo akkanatti agarsiifneetiin jenne akka dhugummaan isaadha. Namoonni kunniin dhugumaan akka islaamummaa qabatan akka agarsiifnuuf jecha. Maaliif jennaan akka wanni kun hin dabale jennee waa yaannee fi saba saniif jecha goonaa lammaffaadha ammoo ijoolleen kuniyyuu bakka argamanitti akka hin gatamne barbaanneeti. Ijoolleen kun akka hin gatamne barbaanneeti sababa saniif jecha akkas goonaa jechuudha. Yeroo rakkoon irra gahe yeroo maalidha fakkeenyaaf amma yoo har'a kana fuulli isiidha har'a kana namatti mul'ate boru ammoo yoo akka tasaa mucayyoon sun rakkatte yookaan boru ammoo waan biraadha jette in yaadannaa jechuudha. Mucayyoo san akkanaadha suuraan isii kana jedhame guyyaa biraadha gaafa rakkoodha gaafa maalidha gaafa saniif nu fayyadaaf faayidaa kanneen lama laalleetiin akka isaan viidiyoo baan goona malee waan biraatiif akka dhiirri ilaaluufi miti. Kaan ammoo kaati jette dhiirri kan dhaqeetiin itti haasa'u kaati jette goroddomaan akkasiidha sun ka jala dhaqeetiin dubartitti haasa'u sun suuraa argeefi miti. Suuraa argeefi miti suni biyyuma guutuu waliin gahaatiin oolu. Suuraa argee namatti haasa'u. Biyyuma guutuu waan argeefi ijoolleen kunniin ijoollee suuraa ofii maxxansaatiin oolan. Nu asitti viidiyoo agarsiifneetii miti sii galtee. Goroddomaan jala seeneetiin argaa viidiyoo isii maxxansite duraan wayita kufrii keessa jirtu waan isaan maxxansaa turan jala seenee arga viidiyoo isii maxxansite ijoollee qullaa dhaabbatteetiin maxxansite. Wagguu nu bira dhuftu viidiyoo keenya as jala jiru kana ilaalee miti akka beeksifnee illee hin jiru. Goroddomaan dhaqee wagguu inni footoo isii ilaalee keessaan na dubbisee haadhoo koosii fuudhaa uumama jedhuun ijoolleetti maa jirra nuti ijoolleedhaan hin gowwoomina hin nyaataminaa jennee itti dubbatu jira. Yoo inni dhaqee akkas jedheen itti gaafatamaa waan kana eenyuun nuyi osoo hin taane goroddooma keenya san. Goroddomaadhaan akki jennu yaa fayyaalisa koo akkasii miti akki deeman. Ittiin deemina waan akkanaan dalagina hin jennaani rabbiin kiyya isin haa laaffisu akkas hin godhina. Ijoollee islaamummaatti dhufte akka barattuuf dhiisaa irratti hin bobba'ina isin hin jennaan. Kun ammoo kama gama keenyaatiin faayidaan inni qabu kanneen lamaanii siin jechuu barbaadeeti. Si galtee faayidaan inni qabu kanneen lamaanii. Saba kanaaf jecha laalleetumaan gamana laallee maslaa isaatiif mafsadaa isaallee laalleetiin wanti kun akkanumatti haa ta'uu laata jennee akkasitti dhiifne malee das nu jedheeti miti. Si galtee ijoollee shamaraadhaaf fuula isaaniidhaas baasuudhaaf yookaan dhiirraa laaluuf bareedummaa mul'isuudhaaf miti. Faayidaa kanneen lamaaniif siin jechuu barbaadeeti. Si galee jira amma. Xiqqootti dabalaa fi galee jira garuu. Siifaa galu maal na dhiberee xiqqootti dabalaa. Itti dabalaa jee. Mashallah duraan dursatti obboleewwan keenya rabbi keessan sodaadha. Namoota jala leeltanii waan baay'ee gootan karaa baay'ee keessi nurra qaba dhugaa dubbatuudhaaf baanee hin dubbannu malee kan boohaa kolfaa dhufanii boohaa kan deebi'an baay'eetu jiranii. Inni jalqaba obboleewwan musliimaati rabbi keessan sodaadha jedha. Durillee naa shaadaa qabsinu adaraa jedhee nan dubbadhaa iyyuu ture. Akka tasaa oduu wayii gurra na buutee jennaan achumaan dhiise. Ustaaz irraa nu dhawwee ofiisaati fuuchuu fi waan jedhu ennaan amma kana guutuuf ni dandeenyaa miti nuti kan islaamummaatti dhufu oduu akkasitti xiqqoo gurra na qaqqabee jennaan shabaabni keessaan haasa'u namni naangee jennaan calirraa jedhee lammaffaa ishee akkas taateef siif ishoo siin jedha baga dubartittii islaamummaatti dhuftee waan kana godhee dhiirritti taphatee boosise baga jedhaan. Ni jalqabaa islaamummaatti kan dhufte barattee bakka gaarii geessee warra wallaalachi keessaa baasu malee dhiira barbaachan dhufne waan ta'eef gaafa dhiirri dhufee keessaa siin haasa'u mana kee bantee waliin haasa'u itti siqxee waan qabde kennu kan godhe si barrii kee bane. Nuti ammoo warra akkasii isa dhiiraas wajjin deemnee eeguu hin dandeenyu ishee shaadaa qabsiisnee dhiiraan hin haasa'in jechuun hin dandeenyu jechuudha. Saniifuu
baga godhanii fi warri gara fuulduraatti dhuftani nuun bagaa malee waan isiniin jennu hin jiru waan ta'eef of eeggadhaa ofiif jettan gaafa dhiirri isinitti dhufe mana keessan cufadhaa. Dur yeroon ofii kiyya barsiisu ijoolleen duf'aata jalqabaa barsiise hagaarraa kan diinii ishii teessee barattu jira utuu hin heerumiin hagaarraa ammoo kan heerumee mana qabatee taa'aa jirutu jira. Li'annahu maaliif beektani wallaahi guyyaa tokko seenee guyyaatti yeroo sadiin seenee barsiisaanii as jala jiru kunoo na taazabuu danda'anii waa'ee bultii isaanii nama kamiin akkamitti haasa'uu qaban nama akkamitti akka laaluu qaban guyyaa hunda gorsaan wallaahi. Hiyyaadatta sana utuu ati akka sana nun goone sila akka har'a ijoollee har'a boossu boonya turre naan jedhu ijoollee islaamaa dhufan ka keessaan dubbisan kan rabbiin hagaarraa isaan jiraachise jechuudha. Saniifuu meebi warri har'a ammoo keessatti fudhatan kun waxxaatii waan ta'aniif ani waan jaartii fi ijoollee qabuu fi waan akkasirraa gorsuun sodaadhuuni. Maaliif jennaani inni kun immoo ofii isaan barbaadeetu akka hin jenneef warri amma barsiisaa jiran sodaachuu danda'ani waan akkasii keessa galanii silaa barumsa akkasii garee keessatti namni barsiisu gadi qabee gadhaa yeeyyii baay'eetu jira akka isin hin nyaanne akka isin hin gowwomsine jedhee gaafa barsiisu seenu dhumarratti gorsa kenna wallaahi dhumarratti yeroo hunda gorsa kanaa kennaaf ture dhumarratti barumsaa booddeetti jechuudha akka nam tokko jaran gowwomsin laakiin ammoo erga waan akkasiitiin shawwadamte immoo bakka shawwadamte si of eeggachuu qaba nun immoo waan kana gochuu hin qabnu waa'ee manaa immoo akkuma jedhan ustaaza walii viidiyoo gaafa baafnu kanaaf baafna silmayyuu isheen viidiyoo kan baatee jirtudha malee nuti viidiyoo baasne qofaafi miti jazaakumullahu khairan ulfaadha yoo danda'ame baasuu dhiisuu yaalla garuu ammoo bakka itti shakkii qabnutti namoota baay'eedhaan bahe jenna nama dhiisi jenna kun dirqamaallee miti jechuudha galatoomi ulfaadhu isiniin jenna jazaakumullahu khairan ustaaz awwal. Ayyee barakadhu rabbiin si haa barakachiisu raani atillee nuti safaraan isinillee galatooma. Ayyee si galee jira raani? Naa galee jira waan naan dirqamni na isin na hubachuudha yaada kiyyaan waan biraaf hamtuuf otoo hin taane. Yani sinumti na hubachuu. Osoo sibiran ga'een gurra keenya keessa gujira si galtee meeqa as keessa nu iyya. Osoo sibiran ga'een gurra keenya keessa jira akka gadi baaneetiin waan balleessu jiraa fi waan dubbannee wanta akkasii sanniin malee abshiri. Inshaallah inuma sirraa. Oroddomaa keenyallee rabbi haa qajeelchuuti homaan ta'u yoo rabbi jedhee isiillee rabbi haa qajeelchu. Ayyee jazakallahu khairan galatooma. Ayyee Ibnu Hasan yaada qabannatti fakkaata. Dhukkeen irraa kaasuuf yaa jamaa Ibnu Hasan jirtu? Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu abbalayya? Fayyaadha alhamdulillah jirtu sin. Lillahi alhamdu wal minna. Baga Rabbiin subhanahu wa ta'ala sa'atii kanaan sin ga'e jedhaati. Haqiqatan inni yaada baay'eellee hin qabu. Yaa wanta asiin dura dubbatamee dabrellee hin dhageenye yeroo viidiyoo ati asirratti dalagdee gadhiifte wallahi baay'ee natti tole. Maaliif jennaani المؤمن مراءة للمؤمن جل رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمي مؤمنة تكو مستوى أبوليس إساتي كيستي أفلالا نمي تكو يروغا دي بهو كي منساتي چلين فولر نجر مو دارا دمو ستو بدير جديد وچو جيرتو لا في الله هاته وفنا إساساني فولا إساساني سلالتي قدبا فلذلك أول درا أن سن الله ينفارسو مالف جناني واني اسن دلقو في جرتان فاوان فارو أولي وان تئيف دعوان التجرتاني فارون رأيقو في متي يوكينا موكي كينيا رأيقو في متي سنفار سنف يعني ممكن شيطانو ما سنتي وامنا مالي وان سنيدانو قبنو سن اللي كيك نيف وان سن الراهر رفنو قبنو مورالين كيسان اللي انجبو جمال لأن الغاية أكبر من ذلك وان تئيف غايان كيسان ربي سبحانه وتعالى إخلاص سنيف هكذا كان وانين ربي سبحانه وتعالى سنيف كدو ربي نمي دعوة قدو توكو يروباي صالحي هنكي كمو جدا يروباي صالحي هنكي كمو كان أمه يعني حال رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرقامه دراتي محمد الأمين جد أمود أنك كفار فموت ريبيكتن هندي كنجام سنين بود يجارو مو مصلحة نهي تهنين بود مو هي كذاب ساحر مجنون ونجد منين نجد وجمال قافة مصلحته فلذلك كان سيادة شيء ما في مالي ولا تنجتشو في متي وانا كسين الران يجينا فاروس ته كيكا ممكن
lamman isaatu immoo ta'afiira isinitti godhuu hin qabudha. Inni dhufee sin faarsas leenca keenya jedhes adara yaadadhaa maaliif hin waamuu jira jechuudha. Inni dhufee jarri kun dachi balleessuu jira maalii godhuu jira kanaafi maal balleessuu maal jedhus ayi kanaafillee bakka hin kenninaafi. Maaliif jennee inni alghaaya akbar min dhaalika waan ta'eef. Tuni awwala. Saniin boodatti obboleeyyan tiyyaa أكم ربي سبحانه وتعالى سورة عصر كيس تجد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تون الصفات نما مؤمنة قوتوبة تجر صفات نما مؤمنات شرطي أفرنت نقوت نمالي خسارة كيس جرى لو تقرأ عرف فلذلك كانين كيساتكما إلا ممن كبدير في أمان سنس مالي جناني ربي سبحانه وتعالى إخلاص سنة وفقه تكفان قدان كان وان دالك دين رتي أكنا جيتشون أموهي يعني دقون قران كم تجيتشون بدل ما نماتي نمي دالك هندنون دقون قران هندنون أنيو ما مانتان أنا مجاملة سنة في اللين قدو بدرجة كسنة يقول تلي سنكاسف نرى ليجنا تاكا وان سنة رتي نرجني لي سنة تبتوف نرى ليجنا يشوفين بان أكما ilma namaa hundinuu dogongora hin tolchane hin balleessallee. فلذلك أيها الإخوة تكفى ربي سبحانه وتعالى إخلاص سنفا كنو تك كلما فاتي واننا يصوته جدي يادو أكو بيكمو نمني دعوة قلتكو وان حرامته تقومتي وان شبه الرأي بل وان مروءة إسار الرأي إيقاتون برباكي سادة كنت كي نيواني بيكنا يجو مالين أرغاني سنجيكو في بكرات كاني سننجلو جرو يعني فلذلك فيديو توكو توكو يروكو تبي ديمو ننرغا دعوة قولون حالو متى ينوى دعوة رخجرتني غارو فيديو كتامي ديمو توكو توكو يرو رغي وصواني كنا كانت هودا بي جدي كان يادو warra kaafiraa kana waliin yeroo seentanii da'waa gootan warra waa gurguratuuf taa'u jira yaani shamara qullaa teessu jechu muslima taatee sun taane isma kaafiraa sana kama waa gurguratuuf teessu jira ka akkasii sanii waliin kaameeraa banattanii waan Iisaa tasaatu wama amantii san haasawuun keessan sirri jedhettiin amana مالف جناني مشاركة بكسنجرة إشين ممكن كفري لشين كافرة زي ما هو يبارس أفنس أفتاه هنجر تجتشو كيس سنتمال قالوا أموكن تبريرة نتهجره يادو بكا أكني سيسن والله فيديو كتامي ديمتوكو أرجيتين أمالي لترجمي أمالي أرجيتين باية قلبي نجابي بكسنتي مالفيني أصو دعوان كن هنتو كما سنتاني قرونا ما دعوة كانت هنتو كما مروءة كان كي تكاجيجون بان دعوة قراتي وقاتي شمارة والجماعة جمارتي سي وقاتي جسدت افتنا من الأستاذ جريء يقولتوكو أتي كوامو جرتو برسري دعوة لك قدو جرتو قال الله تعالى جدوني جرت يسوس نام جدوني جرت قرو مو هي أتي فيديو لستقرأ قلي أسين يعني برتقاني شيكون أسين أسباب به وقاتاو كان بيان أتي نما بهاي السلالة هذا سنتي أصوبه دباتني كان أكتر الكتان كان رتي سنين كيك سري متي يجون بانا تليني أما تجدي يادو كوكوتامي دي ما إسنياني كيسن صالحتهم ملا غايان كيسن دعوة دا قالوا بكرة موشو بها قتمو جرا أكملت بكرة ملتي أنا نبي بيرجو منا بيرجو دقي دعوة قدود سما جرو قالوا موهي ساري وجين على سني ملتون برباچي سامي تجلي يادا كوني توك كلام فهم موهي بولين تيا واني نتسنتي دامل مالي نمي توكو يرو غير إسلامين نتي دفي أصو هركيد همو في دبي أك هركيد همو قدامو في دبي مالف جنان أرجاج الرلي دهنجا الرلي ربي اللي نستهم يجرا وقال الطائفة من أهل الكتاب
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون جدا ربي سبحانه وتعالى نبي مؤمناتكو بولتك كيسا يرول ما هن إدمو وانت إف إسلامي نمي إسلامي تكو متى إساتي في كان إسلام غرغار سنجرا نعم لغرغارنا والمؤلفة قلوبهم جد ربي سبحانه وتعالى قرآن كيسا تدبتي روانتي سانو متى هو ولين أموهي وسوهر كيد أهمو في الأبي أكو مهر إسلام برمتا دعوة قلو كان إيقل سلمنان يعني ايو داني متي نامي تقرر مدوفي فروا السلام عليكم جد مسجد سنجلك السلام عليكم برا الاسلامين جرا كوان جدو جو واني كوني ابدا اسم برا اسلام سيفتني غرا غري برم ساديمو مالي وسو هر كيد همو في دبي كوني كلام مفاتي نفهم تجري هذا استاذ جزاك الله خيرا ان شاء الله ساعات اللي دي ما جرى من اللي تشوفه ديمنا قافله متاك الله يبارك فيكم ابن حسن سنو بدا فهمت الموضوع كله كلام ما فادا سنرتي نمني سنتين تلي تنكتو كو فادا وبدا جرى قلت متي سسانو سافران اللي دي سني لا تسني دبا اين دبتني كو كلام ما فادا كنا نموت اللي فمن اكد سادا غري شهادات نموت اللي فمن أكد سا نمنو بلا شهادة قبتي نمنو تي بيك سفني وكان نمني كون شهادة قبتي رجني أكني بيك مغوني نمني كوبا قبتن جرا قافين أنا في سني في نمسي كوبا قبتن نمني فكين في نبلا شهادة قبتي أكني بيك مغوني وكان ليل دفني نمني كون شهادة قبتي رجني ولقد أوفني نمني سيني بيكتن لا أنا أكو عموما تنجري مري كان جري بيكون دندو قالوا وأنا أرجع يوم قلت كيساو أفان ورا ما فاور سوداني اللي أسوي نيا قهتني وبتنجري هذا وأنا كسي أكن دفني يعني ولا تشوفوا الجمعة في مالي سنجو تغير تنجري أيوة سنة صحيح يعني كينيا كانوا ما يعني كينيا كم سندو بتنسني تكا وانغر كينيا دفين إذا سوى ننجرنو تانا موجا في وانا لو صاففان إن ديبسني قالوا سان ديبسوا الرا وسو أنت كفولة ويادا لا غافي متي جارس كان غافتني تو غافيتي سلاونتي تولا توري yaada waan ta'eef yaada isaanii akka yaada takka buleessaa kennaatti nu asan kana beektu gaafa inni ijoollee ta'eetti beektu fidanii walloorraati mucaa kana ilaala xiqqoodha barinni beektanii walloorraa kee dhufe kitaaba kana qareera sana qareera baay'ee tokko jajjaju ustaazonni imaamonni masiidaafa akka tasaasa ta'uusaa gaaf tokko yuutuub irratti wal affeeruuf jenneeti gaafa seenaa sanatti